Tolee, akkam jirtu hordoftootaaf jaallatamtoota maatii HD bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu jechaa. Egaa har'as odeeffannoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaa warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa yoo jiraattan sabskraayibii gochuun, viidiyoo kana laayikii gochuun akka nu faana taatan kabajaan isin gaafachaa. Egaa oduu keenya har'aa irratti artistii Keekiyyaa Badhaadhaa irra balaan konkolaataa geera jechuun haasa'amaa jira. Kun hammam akka dhugaa ta'e kan isinitti himnu ni ta'a. Hamma dhumaatti nu hordofaa. Keekiyyaa Badhaadhaan artistii Oromoo jaallatamaaf kabajamaadha. Egaa akkuma beekamu dhiyeenya kana sirba Buunee jedhu kan baase yoo ta'u, guyyoota 4 keessatti namoota gara 500 oliin kan ilaalamedha. Egaa artistiin kun sirboota hedduu hojjetee jira. Isaan keessaa Barraaq Madaqoo fi Gingilchaa kan jedhu yoo ta'u, yuutuubii irrattis ilaalcha guddaa argatee jira. Egaa artistii Keekiyyaa Badhaadhaan kan inni ija Oromoo keessa lixe sirba isaa Barraaq kan jedhu yoo ta'u, ilaalcha guddaa fi jaallatama guddaa itti argatee jira. Egaa innis sababa sirba isaa kanaan biyya keessaa ba'uun biyya alaa akka jiraachaa ture ni beekama. Innis biyya alaa ba'uudhaanis qabsoo isaa itti fufee jira. Egaa eega biyya alaa ba'ee sirba 2 hojjechuu yuutuubii isaa irratti gadhiisee jira. Egaa doorsisi karaa mootummaa kanaanis akka isarra ga'aa ture ni dubbata. Innis doorsisa isaa sodaachuu dhiisuun sirba isaa gad lakkisuu itti fufee jira. Egaa amma biyya isaa seenuun sirba isaa haaraa kan gadhiise yoo ta'u, namoota baay'eenis ilaalamee jira. Egaa sirbi isaa kun kan baay'ee namatti tolu ta'ee viyuu isaaf malu garuu hin arganne. Egaa artistiin kun eega biyya seenee har'a balaan konkolaataa irra geera jechuun miidiyaa hawaasaa irratti baay'inaan haasa'aa jiru. Nunis dhugaaf soba isaa adda baasuun kan isinitti himnu ni ta'a. Egaa artistii kana irra balaan konkolaataa kan hin geenye yoo ta'u, garuu konkolaataa isaa waliin konkolaataan biraa walitti bu'uun garuu balaan ga'ee hin jiru jechuun dubbatee jira. Egaa dhugaan isaa kana fakkaata. Egaa sirbi inni gadhiises laayikii sheerii gochuun ga'ee keenya akka baanu isiniin jecha. An asumarraan nagaan isinitti dhaama. Chaanaalii kana sabskraayibii gochuun, viidiyoo kana immoo laayikii gochuun hamma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatooma. Hamma viidiyoo biraa wal agarrutti nagaan nuuf tura.